kennaa naafiidhaaf dhufe kana ilaallachuudha. Baay'ee annama tokko iyyuu waamne lidatii guyyaa dhaloota naafi kabajuudhaaf nama tokko hin waamne jechuudha. Nama tokko illee waamne maatii obboloota koo kuma warra as jiran warra Finfinnee jiran warra asuma jiran illee maatiin inni dal jedhee yaadannoo jechuudha. Yaadannoo suuraa makee viidiyoon isaa akka taa'u keekii muree akka taa'u malee ani qopheessine jechuudha. Kanaaf nama waamne nama fideef isinitti hima waan isaa garuu walumaan laalla dhugaa rabbaan hin beeku laalle hojiimaan ilaalla jechuudha. Marratti isinitti hima nama fidee haga dhumaatti ilaalaa kaase haga dhumaatti ilaaltu nama fideef isinitti hima nama waamne isiniin jedheera. Kana qofaa miti gaa waan dhufellee iyyuu kana wajjin wanti dhufe kana qofaa miti hin waraabne malee jechuudha. Baasii baay'ee baasanii garuu dhugaa dubbachuudhaaf kun qofaanuu gahaa ture. Kun qofaanuu gahaadha ture. Kan biraa baasii dabalataa baasanii gochuudha. Baay'ee baasanii garuu gamaal goonaa miti. Wanti maqaansa laslaasaa jechuudha. Laslaasaa saaxinii tokko fidanii jiru jechuudha. Isinitti ni magaa eenyu akka ta'e dhumarratti dhugaa dubbachuudha. Jinsi bosuma jinsi originali mitani dhugaa qaama labboo birrii baay'eedha uffanni aannan beekame kan akka nama bite beekamti uffanni kun iyyuu baay'ee wuddiidha. Dabalataa immoo laslaasaa saaxinii tokko jechuudha. Asatti dabalanii fidanii dhugaa dubbachuudha. Baasii baay'ee baasan jechuudha. Garuu waanni doobee isaaniif haa deebisu mitiira. Maal isaaniif si dhalaa kennuu fi dhala isaanii irratti rabbi haa deebisuu fi ati sin deebista. Kaanama deebisuun waa godhu garuu baasii baay'eedha. Kun wayyaa kilaalu waraqati isaa ilaalimee kan hankeetidha. Hankee naddoo ba'e isiniif haa buusuu. Kun baay'ee gabiif gabaan haa bu'uu. Jaarsa bareedaa isaa siif haa kennu. Sabboontuudha jechuudha kan kennaa kana fidee. Heerumti akka mucaa argattu du'aayi tsalootii godhaa fi mucaa akka argattu mucaa tokkittiidhaan hafaarte jechuudha isheenii. Anillee haadha ijoollee sadiiti na beektu an sooressadha. Karaa ijoollee sooromeen jira. Miti? Maali ijoolleen sisaayiidha maali? Ijoollee godhachuudha malee. Egaa ishee amma heerume na erga biyya Arabaatii dhufte heerumuu diddee cal jettee mateessi jechuudha. Kanaafuu mucaashitti obboleettii akka dabalattu du'aayi tsalootiis kadhannaas hunduma isaa godhaa fi nama kana immoo deebisuun waa taasisu garuu alamiidhaan siifaa deebi'u jedhama. Akka aadaa keenyaatti alamiidhaan siifaa deebi'u jedhama. Baasii baay'ee baastee dhugaa dubbachuudhaaf yoo naafillee baay'ee jaallatti dhugaa dubbachuudhaaf innis nama keessaa ishee baay'ee barbaadee waama. Uffata yoo bitteef humaa miti gahaa ture. Garuu maa gochuu hin danda'amu. Galatoom. Thank you so much. Filannoon keessa baay'ee bareedaadha. Akkaataa ani itti ijoollee kooti wayyaa bitutti keessattuu akkaataa ani ijoollee kooti wayyaa bitutti bitteef. Amma filannoon namaa tokko wal qixa miti. Akkaataa itti namni ijoollee isaati uffata bitu tokko miti adda adda jechuudha waan namni jaallatu. Isheen garuu akkaataa ani isaaniitti bitu bartee bitte. Bitan ጓደኛ hiriyaa jechuun akkasidha. Yaa bareeddoo bitteef. Rabbi si haa bareechu. Rabbi si haa bareechu. Si haa bareechu intala ko. Bareedi. Gabiif gabaa argadhu. Harki kee horiin dhabiin
waan kennitu hin dhabin kenni malee hin fudhatin liqeessi malee hin liqeeffatin Kan nagaddu bu'aa kan dubbattu dhugaa rabbi siif haa godhu. amiin Maashaallah. inshaallah sii qaba sii ta'eera. Dhugaa waaqa laslaasaallee saaxinii tokkodha kan isheen fiddee ani garuu naan dagadhe dhugaa dagadheen bakka keessumaanis jira guyyaa lidatii sanas achumaan dhugame yaadaan hin qabne malee ka waraabuun qaban ture anyways sinitti meera baasii baay'ee baaste dhugaa arra laslaasaan firiin tokkittiin kun birii 50 egaa waan ishee kabaju alamiidhaan ishee dhaafaa deebi'uun jedhaani egaa maazariin kiyyallee jechuudha waan baay'ee haasoftetti asitti dura kabaju maalidatii kanaan ufaana kabajaa jedhaniin ture gidduutti waa'ee meetitti baay'ee nutti mufattee turte viidiyoo yaadattu yoo ta'e guyyaa tokko bakka ani meetii asumatti gatee nan deema jettee turte kadhadheetan dhugaa dubbachuudhaaf kadhadheen guyyaa dhaloota naa fiilin kabajjeedhuma galtaa wanti fedhe illee yoo ta'e jedheenii sossobee isheen garuu jechuudha sajjiraan akka kana ta'u baay'ee tokko aartee dhugaa otoo inni isheen geggeessiin deemuudhaaf kaatee turte jechuudha. Na guyyaa sana viidicha nan deema jettee yeroo isheen kaatu argitaniittu isheen illee mufattee akka hin gallee jedheen isheenillee kadhadhee timaanutti mufattaa nama balleessinatti mufattaa jiranis akkas jiranii saayidii tokkoon dhugaa qaba dirqama hin qabu jibbadha jaalalli jaalaladha yoo mucaa kana gashinaan jedhillee illee gashuudhuman qaba maaliif jireenya kootti fufuudhaaf inni immoo yoo fedha isaa ta'e jaallate immoo jaalalaani garuu kana gidduutti maanni meetiitu bakka suruma yoo gashanis akka ta'e ofi maal godhatti olii gaddeemti hin baddii hin argamti warra achis baay'ee asaqaayyaate dhugaa dubbachuudha warruma akkooshii warruma ishee guddisan illee baay'ee asaqaayyaate harmeen kiyya isa kanadha kan isheen asitti haasaa jirtu guyyaa dhalootanaa fi kabajeedhumaan galaa waanuma kamiifiyyuu jetteetu mufadhee hin deemu kolfee haasa'ee gammadee tanan deemaa jette na kanadha kan haasaa irra jechuudha ijoolleetu jala waca sagalee ijoollee naafii faatu gidduutti boo'ee kaameeraa duubaan kanaaf sagalee irraa dhaamse malee orjinaalii isaa otoo ta'eeti bareedaadha ture. Ni kan immoo gara dhumaa immoo sin eebbiste dhugaa waaqaa sin eebbiste galaa kabajamaa galaa dahaa ilmoo keessanitti aara galfadhaa waan barbaadan waan niyyattan argadhaa itti sin eebbiste dhugaa waaqaan yeroo baay'ee sinin eebbisiisa maazarii yeroo dhuftu jechuudha haati nama kamuu haadhuma waan ta'eef eebbisaanii immoo hin qeebalamaa hin fudhatama waan ta'eef eebbiseedhaan sin eebbiste galaati ijoollee dahaa han keessanitti aara galfadhaa madaamii ta'a haadha manaa ta'a abbaa manaa gaarii siniifaa kennu akka gogguuftanitti hin hafiinaa boqonnaa guyyaa gammachuu siniifaa kennu waanni nagaadhaan isin baase nagaadhaan isin galchuu maatii keessanitti jetteetti isin eebbisteen siniin jedha harmeen kiyya. Egaan immoo waan diikoorii kana natti hojjete baay'izawee fiinyaa kana natti diikoorii kana natti akkanatti hojjete immoo rifeensa kiyya sirreeffachaa jira maaliif uffata uffachuuf waan ta'eef uffata uffanni sagantaa keenyatti seenaa waan ta'eef rifeensi kun bareedu garuu way I miss you rifeensa kana viidiyoon kun xinnoo bubbuleera reefan idiitii godha malee viidiyoo bubbuleedhaan siniin jedha kabajamtoota kiyya. Boontunis kun dhuftee na gargaarteetti fiinyaa kana sirreessuu afuufuusaa kana dhuftee na gargaarteetti jechuudha. Baay'ee namatti dhiyaatti dhugaa sabboontuun garaan ishee qulqulluudha. Maa tokko hammina kan jedhamullee daba kan jedhamu shira kan jedhamullee qabdu dhugaa waaqa guyyaa fedhee dubbisus dhiisus dawwaluufis dhiisus sanumadha amalli ishee tokkuma gaafa ishee barbaadu akkuma gaafa duraa sanatti nama argamte jechuudha akkuma gaafa dura ati ishee argitetti hammamuu turtee ishee barbaadde akkuma nama gaafa duraa sanattidha dhugaa dubbachuudhaaf amala baay'ee bareedaa qabdi.
እና amalli kun irra haa buluu dhaqaanaa galateeffadhaa sinin jedha sinillee naa eebbisaa. Barri ishee eebbifamu waaqayyo ishee eebbisu ishee kabajuu nama gaariidha qulqulluudha keessi ishee dhugaa waaqaa na waaqayyo waan guddaa tokkoon ishee eebbisu galatoomii.